mootummaan riifoormii baay'ee geggeesseera. Mootummaan jijjiirama. Jijjiirama hordofee riifoormiilee geggeeffaman gurguddoota keessaa tokko riifoormii nageenyaati. Bu'uuraan riifoormii nageenyaa irratti hojiileen gurguddaan waan hojjetamaniif jijjiiramni kun miilaan gad dhaabbatee aarsaan baay'een itti kaffalamee jaallan baay'ee fi jaalleewwan baay'ee itti dhabnee har'a gamaa gamana kaabaaf kibbaa biyya keessaaf biyya alaati baadaa fi baandonni walitti hidhamanii sirna uummanni Oromoo waggaa 150 aarsaa kaffalee argate kana kichutti kutuuf yaalii godhan kana riifoormii nageenya irratti hojjetameen akka fashalaa'u godhameera jechuudha. Biyyi keenya keessatti rakkoon kenna tajaajilaaf bulchiinsa gaarii jaarraa lakkoofsise daran rakkoo keessa ture furuuf sirnoota darban keessatti riifoormiiwwan yaalamaa turan baay'een akka ture ni beekama. Haa ta'u malee yeroof kan fure yoo fakkaate illee furmaata waaraa fedhiif gaaffii uummataa waliin kan wal madaalu kennuu hin dandeenye ture. Gama biraanis siviil sarviisiin biyya keenyaa kan imaammataaf tarsiimoo qabaatee gaggeeffamaa ture waan hin turreef maraammartoo rakkinichaa keessaa ba'uu hin dandeessisne. Fedhii jijjiirama hunda galeessa ta'e uummanni keenya barbaadu deebisuuf kan dhalate paartiin badhaadhinaa yaadama ida'amuu keessatti barbaachisummaa yaadamichaa bu'uura riifoormii siviil sarviisii qabaatee dhalate. Riifoormicha sadarkaa biyyaalessaatti ol ka'iinsa siviil sarviisichaa fi fayyadamummaa uummataa kan mirkaneessu utubaalee gurguddoo 7 kan of keessatti qabate ta'ee hojiirra ooluu eegalee jira. Rakkoon ijoon kiroonik ta'e uummataaf mootummaa addaan kutuurraan kan ga'e rakkoo kenna tajaajilaa ta'uu erga hubatamee booda riifoormiin kenna tajaajilaa keessattuu riifoormiin siviil sarviisii siviil sarvaantii karaa guutuu ta'een hojiirra ooluu qabaa jedhee paartiin keenya murteessee qoratee rakkoolee adda baasee fala isaa waliin gadi buuseera jechuudha. Rakkoon kenna tajaajilaa bu'uuraan dhugaa dubbachuuf uummanni keenya aarsaa kaffalee ilma kennee sangaa kennee lubbuu ofii kennee sirna kana itti baqatee itti buqqa'ee siibee biyyaa siibee jedhee waan meeqa ta'ee sirna kana ka ijaarate hadha deebinee afaan majijjiirannee biiroo teennee balaadhuma kaleessa irra gahaa ture san hadhallee irra geessifne taanaan is not change. Kaayyoon waltajjii kenna guyyaadha hojiirra oolchuuf kan nu dandeessisu. Kana keessatti immoo gaheen biiroolee maal fakkaata? Gaheen mana hojii maal ta'a? Ittaansinee maal hojjenna? Ittaansinee maal hojjenna kan jedhu riifoormichi akka aanaaf gandarra hojjenne san naannoof godinaan magaalaa irratti hin hojjetu. Guutuun taane jechuudha gubbaa irratti hafe mudhii ol akka mudhii gadi dhiqannee mudhii ol nu afeera jechuudha shaaworiin. Kanaaf shaaworicha amma asii gad dhiqannaa yeroo gabaabaa keessatti.